Kanaafuu Oromummaa fi Islaamummaan walirraa bareeda. Waan hunda irratti waan hunda faluusu Islaamummaadha waan ta'eef qaama fi ibsattaruun dirqamadha jechuudha. Rabbiin nama qaama keenya haraamarraa ibsattaru Rabbiin nu haa godhu. Na dirqamadha obboloota kiyya ibsattaru. Kanaaf Subhaanallah wallahi jedhanii warra asirratti furgufanii aadaa keenya haala kanaan beeksisuun ni danda'ama. Aadaa keenya Habashaa yaa argu yookaan warroonni nu hin beekne argan jechuun keenya akkanatti bareednee qaama keenya sassarnee biduun of furguufuu akkanatti aadaa keenya beeksisuu hin dandeenya. Eeyyani mee fakkeenya jechuudha. Nama meeqa kan harka hin qabne, nama meeqa kan ija hin qabne, nama meeqa danda'ee dhaabbachuu hin danda'u kan hunduudhaan foqqoqu jechuudha. Garuu dammoo Rabbiin fayyaa nuu kenne, fayyaa Rabbiin nuu kenne kana qaama Rabbiin nuu kenne kana akka barbaanne nuti gochaa kan jiru namoota baay'ee jira jechuudha. Nama meeqatu mormi isaa jallatee hafe, nama meeqatu dammootiin iji isaa kabadee ija hawwu jechuudha. Nuti garuu qaama guutuudhuma qabaannee daangaa Rabbii darbinee asirratti mataa raasaa kan oolu qullaa keenya akka deemnu jechuudha. Innaa akka waan ofii keenya harkaan borcinee tolchinee tokkotti kan itti fayyadamnuti jira jechuudha. Qaama Rabbiin kabajaan nuuf ta'e. Dubartiin kanuma obsatti arteetu caalaa kanuma adaba godhattee teechetu caalaa. Nuuyyuu wallahi Rabbiin ani sooshaal miidiyaa kanarra naa balleetu inshaallah. Garuu dammoo hanga ijoollee warri soddaa shaadaa qabatan ittiin badoote. Hojii wallahi. Innaa dhugaadha. Waa'ee nuuf godhe. Kennaan nuuf haa goote. Du'aayi. Maali yaadadhe seetettuma samoona kinoo aadaa keenya beeksisnaa tokkummaa keenya eegnaa tokkummaa Islaamaaf Kiristaanaa tokkummaa Oromoo kutaa 11 beeksisna jedhanii asirratti ofirraa taanii kan isii gadee jetta kana jedhe dirqama sirba ofitti bananiidha hordofanii itti aadaa beeksisuu jechuu barbaadee walumaa galatti. Azaani ga'eera nu bira. Kenna saambusaallee asuma ta'uu dhugaa. Yaadu biraaf ya mama galatti. Ayyaana akkam suphee xayyuu maal qopheessitu? Ani si jammar kushiinaan seenu kan seenan ni jiran. Hinaan gurraacha yoon kushiinaa seene ibiddi ta'e kan amma jiraataa hin goostamu. Bunaayyuu waan daqiiqaa muraasatti malee. Aywa, nan gurraachaatti. Jiraachuun fedha Qalboon garuu akkamitti hojjetamaa wallaahi hin beeku. Zeddoo xarboo qopheessitee. Maatiin beektu biyyoo maal akka qophaa'e ijaarumaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh maaliif ta'e? Intiniidha maal biyyaa kaawwamu? Akaawwamaa biyyarraa finnaa barkinniin to'annaa ni barnutu. Asitti fakkeenya wannoodha. Keenya bildingiin akkas faamilii waan ta'eef yoo maakoofte yookaan waxiin humtu yoo foolii dhumu waggaa akka malee ta'e sukuriitti illee dura yaanii dhoorgadhan biratti. Foolii qaba inni immoo yoo akooftu garbuu. Foolii waan qabuuf dhoorgadha. Aywa, yaani garbuurraa hojjetu. Yaani filaatii guutuu dandeessa waan ta'eef. Garbuu jalqaba gubanii bishaan sukkaara wajjin teechisuu jechuun dhagee wallaani garuu maazaliin hojjetti ani biyyeeffadhe. Kara lamaan hojjetamaa takkaffaa irratti garbuun noormaaluma ni guggubamaa garuu rakkoo kan fidu yeroo garbuu guggubdu sana garbuun sun foolii godhata jechuudha. Siif galee foolii saniif dhoorgadha garuu dammoo karaan ittiin hojjetamu kara lamaadha. Takkaffaa irratti garbuu guggubdee erga guggubdeen booda dammoo garbuu sanaa ni affeeltee bishaan san keessatti naffataa jechuudha. Kara kanaanis hojjechuu hin dandeecha. Kara kaaniin dammoo garbuullee zafazaftee taa'imee yoo qabaattee akaawwamaa isaa illee zafazaftee jechuudha. Affeeluu baattee akkasitti illee hiniin isaa keessaa ni cammaqamu jechuudha. Garuu wantoonni itti cammartu waan hundi isaayyuu koo barbaade dammasti godhuu dandeessaa. Akkamii afoo barbaade biyya irratti orreenji illee nitti godhama. Orreenji biyya yoo beektee ta'e jechuudha. Akkamii geessuuf. Biyya kana garuu orreenji waan jiru miti loomuma kanneen fayyadamnas malee uumamee waan tokko tokkotti dabaluu malee. Inni akkasi.
garuu kabiyaa ture beekaa. Birzi usitiin buuna. Biyya keenyatti farsoon akkumallee garboon argina yaadamaa maal isaan garboon dubbachuu arge garuu. Yeroo baay'ee biyya keenya irratti kan fayyadamu kenniintoo kana warra beenteet isaa farsoo waan hin dhugneef jechuudha. Ortodoksii hin godhatu iyyuusa. Hin beeku. Farsoo godhatu. Maal beenteen gaafa biyyaa bahee baay'ate malee duraan beenteen akkasii miti biyya keenyatti bara. Ennaa dhisi ayyaanaan dammoo warra Sudaanitiin kaasini duraan maal situ numallee hin jedhani. Iidii sanaaf fakkeenya amantii kiristaanaa keessatti dirqama daabboon tolfamee hin kutamaa jedhama. Islaamummaa keessatti dirqama daabboon hin muramaa hin tolfama. Garuu nuti daabboon tolchina cal jenneetu maara kuusuna wannuudha. Maara gadha bar saadiqiin addadha. Malee yaani yoo fedhe tolfatta yoo fedhu baatte immoo inni isa malee dirqama baarraa fuudhaaf midhaan inni jedhamu jiru haa. Laala. Saniif miti. Shaamaan faan fakkeenya buna yoo dhaabne jenne niqanii tokko buna dhaabee yeroo baay'ee mana keessa yoo hin taa'u ibsaa dhaamsuun jaalladha beektaa shaamaan bobeeffadhaa. Ala turii shaamaan waan manatti ta'u qanii tokko buna danfisee jedhee buna irratti shaamaa ibsinaanuu naannoo jechuudha. Yoo lafuma kaatee kanaan ibsatti malee buna danfistee shaamaa irratti ibsanii kanneen kolmii hin ta'u naan jaalladha. Anuu hin beeku. Niyyatee osoo hin taane yaani dirqama hiikuun qaba hiika wayiitti kennitee osoo hin taane zan jettee jechuudha dal jettee bareeduma akkasumatti. Baay'ee watii akkamiitu waxamoo gaafa ayyaana islaamaa jechuun dirqama lukkuun qalamuu qabamoo adii waanuma argatte dirqama wanti waxamuu qabu. Ani Habibtiiti uummata musliimatitti kaleechaan dabalame. Ana kana barsiisaa jirtu kunoo isheedha wallaahi. Fakkeenya Ramadaan akkaataa itti faxaranii futurii Ramadaana namni musliimaa qopheeffatu isheen na barsiise. Yaani nyaata sana jechuun hin beeku garuu maal akka nyaatamu hin beeku kan oduun. Nuti yoo soomnellee biddeenuma nyaanna waan ta'eef wala shorba wala sambusa wala maaliin akka abbadamu nu biratti waan ta'eef ani reefuun itti makame maattan beekare. Ati argita ani bar taa'ee beeku bar mana jiru sume bal'aa yoo sun bira jiraadde ijoollee islaamaa. Biraatti namni kan garuu bira hin jiru kaabara. Baruu waan barbaadee qabu gaafa ayyaanni islaamaa lukkuun qalamuu qaba moo watii waxamuu akkamii qaba maaltu qophaa'e dirqama gaafa ayyaana islaamaa kan jedhu baruu kan bara. Yaani watii waxaa nama yaani nyaachisa watii maa natama siif danda'ame angasii danda'ame dirqama watii diimaa hojjechuun biratti moo watii waan aynata biraa hojjettaa biddeen dammoo ni murtaa. Kalaas keessumaa kee ofirraa gaggeessita waan dhugamuu fi furuutiiwwan kanneen dammoo qopheessita buna ni dhaabda juusii kanneen ni qopheessi. Xajjii midhaan hin bitamu beektaa sitti walaa xajjiin hin bitamu xajjiin hin bubbule jechuudha. Walaa biiraan hin bitamu manatti wala maaliin godhanii kookaa fa'aa dhuganii hojarru. Aywa waan maangatti laa ijoollee bargaaffii kanatti amma kiristaanummaa keessatti dirqama lukkuun hin qalama dirqama amma faasigaa yoo ta'e. Dirqama lukkuun qalama. Kanaaf ayyaanni islaamaa immoo isa lamaa keessaa wanta qophaa'uu qabu baruu kan malee akkiitti namni waan fedhe nyaata namni akka mana isaatti garuu dirqama ta'ee kan qophaa'uu qabu maaliif jedhee baruu kan. Anoo rakkoon qabu boo amaatiin kiyya na barsiisti haati abbaa mana. Rakkoon irraan qabu. Yoo qabaatte hunduu waanuma argatte dhiyeeffataa jechuudha yaani dirqama fooniin jechuudha dirqama lukkuun jechuudha yaani dirqama hin qabu. Hullaachuu bataam nama muddatu saadin. Suuqii waan bittatu. Jadi memang bukan itu pola cukup ada kan? Haye. Baiklah haye. Cukup dari 3 jam. Pola kala. Lah kan suki dari 3 film. Tu pola itu kan jelas tu macam tu saya makan dan aku boleh bisa kali.